Ni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa humna haaraa loltummaa fi siyaasaan leenjisaa ture maqaa marsaa murtii tokkummaa jedhutti moggaasuun eebbisiisee dirqama itti aanuuf bobbaasuu beeksise. Ajajaan waboo zoonii giddu galaa sanyii Nagaasaa sirna eebbaa kana irratti taasiseen humnoonni haaraanis ta'ee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lolaa bobba'utti weertuu lafee dugdaa qabsoo keenyaa uummata keenyaaf tika barbaachisu gochuu qabaa jedhe. Kanneen sirnicharraa dirqama garaagaraa fudhachuu wabootti gufuu ta'uuf socho'an akka of qusachuu qaban himuun kanneen dirqama sabaa fudhatanii bobba'an duubatti deebisuu akka hin dandeenye simeetii jira. Waboon seeraa fi heera mataa isaa qaba. Heeraa fi seera isaa keessaan hooggansa keenya ilaallaa kan jedhan sanyii Nagaasaa hooggansi keenya seeraa fi heera dhaaba keenyaati jedheeti jira. Humna waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatiin bagammaddan saba keessaniif ammoo ijoroon dahoo taatanii waardiyaa dhaabbattan amma biyya keessan bilisa baaftanii saba keessan haara fudhachiisuudhaan ammoo biyya nagaa saba keessaniif ijoollee keessaniif ijaaruunis amma jechuudha waraana isaaniitis jajjabeessanii jiru. Lolli guddaa waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jirus jabaatee kan itti fufe oggaa ta'u waboon ammoo lola isa gubbatti baname qolachaa jiraachuu kan beeksise addatti ammoo humna gurguddoo leenjisuudhaan eebbisee bakkoota hedduuttis bobbaasuu itti fufee jira. Kuni ammoo daran kuutuu kan mootummaa Abiyyi Ahmeditti muddamsuu jabduu uume marroon akkuma jedhe humna keenya ammoo torbaaniin akka hanqaaquutti isaan dhoofne bobbaasaa jirra. Humna uummata Oromootii fi Oromiyaa gitus ijaaraa jirra jechuudhaan kan dubbatan humni isaanii amma sabicha bilisummaa gonfachiisutti duubatti deebuudhaaf akkan jirri ammoo kan ibsan gaaffii saba Oromoodha. Sharafuufis akkan jirre ajajaa waraanichaa erga ammoo dhatatanii humna guddoo leenjisuudhaanis bobbaasuu itti fufan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa humna